hanga ammaa akkuma beektanitti aktivistiitiin talaa hoogganaa miidiyaa ta'ee gamaa gaman waliin dha'uun isin gargaaraa ture. Ergatiin biyyatti galee immoo harrii xiyyattis fayyadamee akka jaarsatti Somaaleef Oromoo jettuttis dhaaba kanaaf kaan jettuttis hedduu yaalaa ture jechuudha. Garii itti milkoofne garii itti kaanofne uumaa miti sabaaf goone. Kanaaf baay'ee yaalle hammi tokko bu'aa buusee jira. Haala amma jiru garuu keessattuu duula Oromoo irratti guddaa banamee deemu kana cabsuudhaaf dongoroota keessaan uumamaa jiran karatti deebisuudhaaf moggarra dhaabachuun akka nan baafne anis warri wajjin daleenus gara amanuutti dhufnee jirra jechuudha. Kanaafuu filannoo itti aanu keessatti anis jaallan paartilee adda addaa keessa jirrus filannoo san keessatti hirmaachuudhaan dhugaan Oromoo filannoo asaanu keessatti akka jaarsaatti akka daawwataatti osoo hin ta'in akka kaadhimamaatitti ummata Oromoo ummata kiyya kan kaleessa gaafa waadaan galuuf kan shakkin gaafan gargaarsa gaafa biraan hafi eengadda immoo bahee du'a na oolcheessan maqaa isaa kabachiisuudhaan kan hirmaadha jechuudha. Filannoon as deemu kun akkuma jeetti filannoon as deemu kun ummata keenyaaf saba keenyaaf biyya saniif naannoo sanii murteessaa. Filannoo san keessatti madraka fi fooramii kamirrattuu dantaa Oromoo ejjannoo Oromoo dhugaa Oromoo shakki mamii takka maletti calaqqisiisuudha barbaachisa. Shakki mamii takka Oromummaan ittiin saalfannu hin jiru.